wanni biraa kan walitti dubbannu hin jiru obboleessa keetis yaamneeti yookaan itti dhaqee yookaan isa fi yaame waan jiraa hunda itti ibsee akka namni nama fuudhutti si fuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma isin itti nu argu jirtan kana aayimaan bakka dalagaa jira jechuun waan inni naan jeessan itti rafee ilaali naan jee akka inni itti rafee ilaali naan jeessan itti rafee ilaali jaani jaartii isaa dangetti dhiisee aartee biraa manaa gabbaanaani arrasii jaaladha naan jee iccitii isaatiin barachuu deema yaada isaatiin barachuu deema kaameraallee jechuudha. بس نجرام تكش ما نكفي ندرو هاي أكو مني نقرأت أكني جمدو في أكني يجو يادي تكو يجو يجتي بركي في ديما يادي سادي الرابر وديما أكن وقتي نوجين ترادان سنين جادو فخد جيرني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجانا وتاني؟ نجانا والله. بيجانا؟ بيجا ما نراد كيرا في سنينيو. رافجا. أما كلورا. تلاقي ما. دبايو تلاقي ما عندك توريس. مالي ما لا سوجر تو خام. فيديو جراو ما لا سوجر. لا خوارة تنانجي تسنين اترافي خيال على جيتا. الدوتا كلامه قمت شيستي. إن شاء الله. ترودا وتوتو يسلام تانغا بردوسون. أكرمتينغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركبوني قبجم توتا في دعوة توتا ماتي channel كينيا بكجر تمرتي سلام تانتيا تن. أني رابوكيته اسمبرا هذا قبض يسين إنجتشا أكمل نجا فيا كيسني نتنجا فيا كمنا الحمد لله قالت ربي نجا ديبني جرا أرا جنو خاميرا هاتي فيديو بنتي تاو جرتي وان راسو جرتو لين بينه وان isin asoo jirtu gaa isin illee na dura boqotan walumaan barra baali garuu baala asoo jirtu wani na asoo tiru wana teede naan jitte saniin itti rafee khaylaali naan jitte mire itti rafee khaylaale ijo خلاص ka tasliim illee nu raadisi ama tasliim aftee jirtu baali aftee jirtu mi shari'aan afur yamtee osoo isin jirtu na fuduu ni dandeessa ammoo garuu خاني جرامتي قبري خيني قال ده تقبر على أختم الله قبري خيني قال ده بس نبيتها ودنا بيتها إذا جات جال نبوتا بس كاكا دغنتي قبراتي في خنا على أختم الله لي مالي يوتي وانان جالله يو جاللتي سنجراتي جاللتي لقى جراتي قبراتي خن وان هنجري أكما عاداتي وان جراتي أكما عاداتي نمني نمو برا أكما beekam teecho kana aadaaf qabna surrakoo hin qabu jaalalti jiraannan waan xiqqoo tanaan miti guddoo namni waliif godha surrakoo hin qabu yoo dhugumaan kan akkanatti taate wallahi hedduu takka galatoomi khalaas yeroo gabaabduu keessatti inshaallah istuma tasliimifu haaftu tasliim haruusa godhanne wannin sidhaan maddu garuu maalli beekta mucaa kiyya qofa akka ilmoo teetitti fiqqabdee jechuun akka ilmoo mannaatti osoo laallee fiqqabdee yoo na wajjin jiraatte khalaas bareeda wanni biraa walitti dubbannee wannan godhu hin jiru fardee immoo akkanaafeeti namni tokko beekee waan jiraa uumama dhugaa walitti himachuuf bareeda waan ta'eef waan booda waliin nu aarsaa sanirraa isin jee yoom jaariyya akka ilmoo teetitti naa qabdee naa guddifte bareedaan. بس يواتنا جالتي مجان كيت اللي جالته بعد. خلاص سنتانا ركون جرو. يواتنا جالتي مجان كي جالته بعد يواتنا جبت اللي خلاص. سنتانا ركون كابو ركون كابو الحمد لله أنا ونين سراي جرو هنگنوما إن شاء الله يرو جواب دو غيستي أروزان ولد ديبنا
aruuza godhannee akka bareedatti inshaallah wanni biraa kan walitti dubbannu hin jiru obboleessa keetis yaamneeti yookaan itti dhaqee yookaan isa fi yaame waan jiraa hunda itti ibsee akka namni nama fuudhutti si fuudha. Amaanaa mucaa kiyyaama duree daa'ima baatii takkaa fi wayii baatii lamaa hin seenne isuma qofa akkanaa jabeessituun barbaade malee waan biraa takkallee faamni sirraa barbaadu hin jiru. Isaa immoo obboleessa kee yaamee waan jiraa hunda wajjin haasofnee akkasitti inshaallah niqaa wal godhannee yeroo gabaabduu keessatti akka bareedatti aruuza godhannee wajjin jiraanna inshaallah. Adeemsa sirraa dhugaadhaan beekaafii sinyaa. Akkamitti sirraa dhugaadhaan? Waan beekaafii sinyaa hangaati baatu silaa dhugee malee ansitti hin kijibaa. Haasoo kanaa kana dhiisa qaagannoo irraa. Haasaa akkam? Ati dhugaadha yaadata? Dila kana na gammachiiftee sirraa dhugaadhaan maaliin maaltu fidee waa ta'u sanaa? Laa ni kijibaa laa sitti dabaddaa hangaati baatu silaa dhugee malee jechuun osoo ati na jaalatteen si jaalatti qabu. Maaliif waanii kaleessi injeerraa deebisaa qabattee naa dhufteemi? Si dhufe. Tuba yoonii fi dhugaan taane yoonii fi sirraa dhugaan ta'e yoonii fi nalaa dhuteemte lesh viidiyoo dura keessee kaameeraa kaayyattee viidiyoo bantee dila kana naasoo isiif ta'u. Hangaati baatu si laaluudhaaf ture. Mumaantana na laaluudhaaf beekaa. Mumaantana na laaluudhaaf beekaatiin jaanaan jechuun jirta moo sirraa dhugaa? Narraa dhugaadha beekaafii sin jaati sirraa dhugaadha. Haasoo kanaa dhiisaa kannoo amma duruu waa hunda karoora keessa galcheera amma gammachuu kana na gammachiiftee tana deebistee amilee na keessatti hin caccabsini tabeekaa nurraatti dhiisii. Laan beekaafii sin jaangaa ansitti qabachuu jira akka ati dhugaa godhattu seene. Laa tabee kana keessa maaltu wanni fidaan jiru. Laa. Amma natti heerumu wallanii amna isaanis ni mari'achiifna waan jiraatti himna san booda aruuza akka bareeda godhachuu. Ansittiin taphaddaa adeeroo wanneen kaameraa haa fi piraankiin sirra dalagachuu deemaa. Piraankiin dirruma tanatti odoon kaameraa akka piraankiin godha haasoo kanaa. Akkuma ati baatu jechuudhaaf kaameraa kaayyadee piraankiin sirra dalagachuu deemaa. Laa wallaahi wanni kanaan taatu dhuguma. Yoo dhugattiin jiraate kaameraa kaattee kaameruma nabzoota piraankiin goota. Hanguma ati baatu si laaluudhaaf kaameraa keessatti si daawwachuudhaan namni guutuun addunyaan guutuun waa daawwattuuf hin askaara. Kun dhugumaati. Namni kun laal kana duraa sitti himeetiin jiraami waan duraa ibseetiin jiraami kana waan atillee qaanfattu hin jiru waan sodaatullee hin jiru. Halaas yoo duraan na laalu jettees amma dhugumayyii fi dhiisee amilee hin cabsini akka bareedatti wajjin waan barbaachisaa ta'e hunda goonee aruuza godhanna. Biraankee kanaan seertii. An piraankiin sirra dalagee akkuma ati jechuun huccuun xiyyeetuun irra taatittiin qaama kan kee keessa si addeessuudhaaf akka gubbaa keetti osoo hin taane tiila keessatti si addeessuudhaaf kaameraa fayyada. An piraankiin irra dalagee. Piraankiin sanaatiin jira. Waloo gammadii waloo kafaltii piraankiin dhagaa. Viidiyoo mataa naannoo irraa jiru yaa fi piraankiin akkanaan jirtu viidiyoo.